fada jegal gala guduf gize mukan fada ju mukninis ni jira simintoni qabdani enin qabanu nje amma gize kaze dubo amma fete moyon fete nan gana man fada amma jijjigar rasene gana man fada aje siminto amma muhammana gana man fa aje dufe fa adaje hay jenni addan demne amma gana ma dufe gana mo gudufe gatis waltane tamuqatis ta simintotis makhinan tifon fi dadajeetu ma khayqut makhina san deme erge makhina khana makhinan nubira wal khute gaggara gale ogu makhinan dabbate ufe fa haya fenef amma ogu fenef ha tay khayi jannen ajgamana meshan fa achu jirar magadisi arma fer majiduna kadaftena faamtu farisin jiddu de demu jiranun jetuma khaye khute amast ko dabbate debi ko dabbate debi kum faame hidame mesha wanin makhinan amma beol siminto cinato ko citrabuf nasan siminto tanol gurra jenne makhinan ga faame gasike amma kananje shiferti chafi isa wali dubbate dabbate asas malak awal gafatan wal gafannani asgara gale umma banki daqetin bufa kum lama fi dibashani lena khanina jetu kuma fi dibba kum lama fi dibashana sanfude deme achiboda cirrash numa waf kada masuma khara demunutu bajajin de majra feinan qabaje isa jijjigan afgeistan dura sabti uja sabti ti nunjeetu abba makinan le wajji jirra asra olnu base haramaya geenjeti diredo ayin qaba diredo ana fi aje diredo anu togo do ese jirtu sabdan saido hogono to saido do ne ummanina raju fatani agiti angasan malsinu khanetuma silki sa chufati amma dingatuma so fe ina birafe o daf demnu bajaji nuddu fe ganama ababu ya sanar raju fatanitin abe debi ana fe aje amma kasi debi ne yasu dufne fecho ko asu dufne inni jiru bilbila sabotan saido gama oli finta oli tije akasitin oli le dabre awo nyu abban behu bilbilen isani khanna isana isin fudani je actually ni fude gannu debi jolle asira eiten khut akasi bakatana argine bakatana hudan de nyacha akanati bitadde irna fi aji makhinani fidate ogga makhina fidate banneti irrafinef ogga gimash finu gimash angenyeti dhaabne siminto man khaysa dunte khabra finne makhina khabra ra irad dabarsine guunne fi hine khotu demi jenne ogga sala silki tibil billajaw silki chuf ogga wanti fiamte fi dumt amma leenu tu khabra fi nagana am khadi bator ba mosadde fudata jenneti tenye egu jirra kamane inni tanmatu indebini mucam bajaj ko barbada abba makhina ogga du ko barbada warra manatif sibirton ka malak bralle fudate kuteyan nuti tenye te halkan gute ega bullesi abba afda wolle anga hamalan rabasu tenye ina yachu kazuwanya lu sutande eda sirra fudanne o debide arshidi balam tanabo dawan nidu fayne dum qaf kisa chufate ale ega bulle ila amati hoggu silki gone silki ni khas silki tabirati hoggu gone silki khase deggeifata indubatu sambo damme yege fe insa egalanin wan wocida wan naftana na khanije makina biratin fe ujra amma fwani sif kan qabu asin de bane gadu yasit ani asakasin gara bira khude sostanya ogani takan khafalaje abba fi yame sostanya ogani san khafale asduf sambo de naga ena wolumanu kha hanga galgalati damnechu
ilaa za'aa kudha lama eeyine ammallee eeguuttuma jiran gammaatti edallee makiinaa jaluma teenyeeti shifeerallee akka hin deemne jennee qabnee kunoo eegu jirra. Wanti illee naa kannaan jee waraqaa naa kannaan jeen yoo qacufatanii deemanillee taate waraqaan karaa ittiin deemu. Isaanis maallaqa nuun kafallee jala maallaqa kafallee een kafalle akkasii walumaanuu eeguu mudanne ammas hanga galgalatti eeyine wanta karraan agarre ilaa amma akkasii waliin dhaabbachaa jirra. Hayeetiin poolis xaabiyaan hin dhaqanii hin beeksisee gorroo dhaqinaan jaan gorroo halkanii achi deemuun hin sodaadhe ganaman hin dhaqee ammaaf nutis tabiraa harkaanuu qaba poolisa tokko isinii gooneeti isinii yaadaan jaanii jeeni silkii isaanaa kannan silkii san qaama nu daanya'uudhaafis wanta karka qabachuudhaaf feesna waan ammaalattis taatu akkan sanittis itti dubbadhu wallaaleetiin ifirraa kun teenyetuma eeguu jirra jechuudha. Akka abbaa qabeenyaaf fakkaata meeshaa hedduu na barreessisiisee simintoos kuntaal 200 fedhaa jee mukallee firii humaan fedha jee makiinaa niin ergaa niin hiixanii simintoo naafiyaa jee amma maallaqa hojjannaan baankii hin baasaa jee hangasu booda nuti lakki waan akkanaan dhageenya maallaqa kaash fidii jennee dhoorkine jechuudha. Achi ollaa keenya dhaqee makiinaa kireessee fidee simintoo irraa fe'atee maallaqa fuudhee qote jechuudha. Taaniiti namnummaan nama waasirraa bitu fakkaatee dhufe si hatuu jira. Fakkii yoo si godhe warra nama waa bituuf godhee nama hatu kana yeroo hedduudhaan narra dhufte ammaan as jiru. Fakkeenya nama meeshaan zooruu jira. Meeshaan irraa bitaa jaan nama lama ta'an. Tokko sitti dhufeeti maal siin jaa meeshaan ganan barbaade. Gabayaatti baasuuf meeshaa waliin quba qaban tana. Yeroo muraasaa booda kunis irratti bitu meeshaa kanaatiin qabasirraa bitta. Silkii si barreessee faasii biraa deema kaan bayte. Haa booka hangana kaanuu sanarraa kaasattee ati meeshaan taana faatti seentee bitta. Maallaqa qabdii sirraa fudhatee bakka asii gurguratanii achiin badan. Nuti amma durattis meeshaa fa'uma turreemi hogguu meeshaa feenu meeshaa fa'atan qopheeffatan muka taatus waa hunda fixatanii miti deemaniituma baankiirraa maallaqa nu fidanii nu kan nu turan. Maaliif wanni maallaqa hin deemneen osoo dura meeshaa san hin bitanne waan hattuun jirtuuf jecha namuu maallaqaan hin deemmatu. Maallaqaan hin deemmatu namuutu meeshaa dhufan waltaanee fa'atan baankii dhaqaniituma maallaqa fidanii nu kannan. Nuti akkasuma seeneeti usne malee hin feenuu haa duraan silaa akkana silaa shakkiin akkanaa jiraatti beekne korsi meeshaa kami feenaahu. Irra tokko deemaatti dhufee jaan simintoo hangasii fi kuntaala 200 ol muka firii 657 kana feeres hin jaan. Kawal quba qaban kafirasaa hojii gurgurachuu muka fakkoota kan ulaa dura dhaabanii fi dirqamaaf wanni biroo gabaadhaan kunni biroo hin jirreef akka kana bittuuf. Yeroo kana maallaqni harka ga'e isaan achiin baduudhaaf jechuudha. Amma makiinaa akka qabdi makiinaa dhaabanii maallaqa irraa fudhatanii kun jalaa badan. Laalamma inni waxaatiidha mucaan kun maal hajuute ani mukallee jallaa fi diriiraallee addaan hin filu wanni itti jaarruu deemnaa jee fooqii jijjigatti. Hayi nama kanaa kan akkam jettaan? Akka waan maallaqa kafaleetti maallaqa kafallee meeshaan fudhannee nuun ja'a. Ammaan tana nuti namayyuu ni beekna garuu namni shawwadamu hedduu jira. Kanaafuu uummanni firraa eeguu qaba sirriitti. Ani moguu gizee kanatti waliin qabamtu alhamdulillah kasaaraan akkasitti wanni illee natti hin geenye kuma furu buusaa fi maarree fi kana ati laa kuma furu magaya. Alhamdulillah rabbi maallaqa fudhamee sanii wajjin ati laa shanii takkanuma deema. Maallaqaan kafalee wajjin ganaa sanuu gaammoo warri sharaa hidhee fi warri maarree hidhee maallaqa jee akkanatti shifeetichaa qabatee harkaa qaba. Amma meeshaan tun yoo gadi buufna jenne mas maallaqa. Hammaloota hatti buuf. Haya akkam goon kasaaraa miti. Akkaataa adda addaatti namni namaa hata waan biroo dhiisi sarraatanyaan si dalee ijoolleen isaatti. Hattu fira wanni jaan hin jirtu. Hattu fira illee ni jirti. Daati firraan beeyne. Odoo dalaga jiranii dalagaa san keessatti sarraatanyaan adda addaa tasimiitu jiru.
taaniiti namnummaan nama waa sirraa bitu fakkaatee dhufe si'atu jira. Maal godhan gaa waan takkallee dhaamsa isaan qabaniif silaa dalagaan isaanii hattoota akkanaa kana silaa dalagaan isaanii numa jirti. Akka godhanii jira silaa hattoota kana akka ganaa waan nama akkana garagalanii ilaala. Amma uummanni humaan beekne ani makalee maallaqaan fidanaan jee deeme baankii dhaqeetii maallaqa fida'ummaa jee deeme haaya makiinaa kanaan baay'ee yoo jeen amma makiinaan waraqaan kan inni baanaa jira. Haaya osoo maallaqaan fudhanne akkamii baatanii jeetiin uummata kana dhoorke malee haaya akkamii gaayooniin itti dhiise silaa dhufee naa kanna maallaqa jeetiin eeggaddaa miree eessattiin arga. Mana garuu bakka dheetuun qabdu makiinaan numa qabanti jechuudha. Tinuwaataan nillee tamne ni qabne firraa beekne odoo isaan siistem isaanii yaalii godhu jiraan haatuudhaaf. Akkam nu godhan nutti ol seenaniiti fakkeenyaaf simintoo nu gurgurii naan jedhan. Haan jeen hangana jee yeroon ijaaba godheef maallaqa ol baasee sikkan malakkaa deebi'eeti meeshaa tabiroo qabdi si gaafata waan hin jirre fa'aa dura nutti yaadee hin jiru attami bakka takka andi laaj bakka takka bitadha kan isin jee niiraa si deebisiisa yeroo si deebisee booda deebi'ee fa'aa si walolchee bakka ammaa sun niiraa kan isin jee macarraa kasirraa fudhatee jiru. Yeroo hedduu wanni kanaatu narra dhuftee jirti. Saniifuu magaalaa hattuu adda addaatti jira namni waa eegu haalaaniif eegu barbaachisa tasarraatanyaatii rakkoon siime tunis ni jirti hundaa waan narra geessee jirti jechuudha. Hiriyyaa tanaan osoo humna qabu jiraachuun gaariidha namni yoo akkana qabame illaa fuudhagaa hin dhiisani numatuman jechuudha. Maaleen inni fuudha xiqqaadha dalagaan isaa immoo guddoodha wanni inni balleessa amma namni meeqa ani ma meeshaan dhugaadhaa numaan kasaarama saniin na dhufa malee numaan qabu meeshaa kiyya buufadhus warri makiinaa kun makiinaa namaa oofan haaya makiinaa namaa kana hogguu oofan ifii wacci qaban ka wacci qabanii mire abbaan gabiirraa eeggata akkam godhan kasaara moo kasaaraa miti waan akkanaa kana fuula duraaf waan akkanaa kana firraa eeganii bakkayyuttillee qabsiisanii waan akkanaa kana biyya keessaa dhabamsiisuudha. Wallaahi tokkoffaan gaa namni rabbiirraa sodaatee waan akkanaa dhiise odoo humna qabu jahansaa qabu namni waan akkanaatti yaadu sammuu akkatti malamaltummaatti hatu san yaadatti naqasan isoo dalagaa takka uummachuudhaaf waan biroo yaade irra bareedduna fakkaatti. Waan isa baasuu miti waan guyyaa takka carraa guyyaa takka guyyaa lama oolchuudhaa tanaaf yeroo ifillee fi balleessurra kana nagaatiin hojii isaa keessa yoo jiraate irra bareedanaaf fakkaata. Carrumaa kanatti illee fayyadamanii namni walillee dabarsuu qabaan jaan takkatti. Amma saayiba kiyya tokkoof oguun bilbiluu akkanuma na mudatee 5,500 irraa fudhatan jee asitti ganduma kanatti kiyya oguun inni himuuf naa hime silaa duraan naa hime anillee if eeggannoon hin godha ture waliifillee dabarsanii carraa akkanaa kana irraa cufanii namuu gara qabeessatiin dayfii fi ikkatti argatu nyaatee itti bulu mala dhawachuudha qabaan jaan. Bakka argametti qabamee namnilleen uummanni naggaadeelleen ifirraa eeguu qabdi waan akkana sababaa isaaniitiin nulleen kunoo bilaash laffaanee dhaga jechuudha. Namoota hojii akkanaaf bobba'ee yoo gartee hojjetaniituma nyaatan waan namaa akkana nama sobuun nama gowwoomsuun waan namarraa fuudhuu odoo hin ta'in hojiirra bobba'anii waan danda'anii yoo if jijjiira wayyaa na fakkaata. Mootummaan hirmijjaatti fuudhuu qabdii waattuu akkanaa kana. Maaliif miskiina cufa boochisu ani ammamta kan amma yooniin silaa kalee gaa nama wanni hin qabne taatee osoo maallaqan fudhanne makiinaan isa deemtu jechuu baadde hedduu hammamta kaan laffaa hammamta kaan laffee makiinaa kana barbaada isa barbaada hammamta kaan laffaa waan kana taateef jechuudhaaf mangistiin illee hirmichaatti fuudhuu qabdii hisbiin illee kakkanaa ka harkan qabanii mangistii harkan gahuu gaariidha. Misoma jalaka biya Kiko magate Hakani biya Biya hunda rapse Dabe walindeya Adama basena Benu isagaya Dayoti lalina
biqiltuu mamaa qilleensa harkisaa bineensootaaf galmaa gaarreenii fi laggeen sulullaan beekamaa akka lubbuu eeynee kunuunsuun dirqamaa sanyii fi biqiltuu goota haramayaa adamii harraabsuuf goota itti yaa'aa. Faalama qilleensaa dhabamsiisaa qilleensa urgaawaa isin habbuuqqachiisaa biyya teenyaa fi naannoo teenya magariisa taasisaa biqiltuu dhaabuun murteessaa. Warreen biqiltuu dhaabuudhaafis ta'e bakka buutanii raabsuu barbaaddaniifis hulaan keenya banaadha. Teessoon teenya magaalaa Haramayaa waajjira abbaa taa'itaa galiiwwan Haramayaa cinaadhatti argamna. Walii wajjiin taanee faalama qilleensaa dhabamsiisnee naannoo teenya magariisa haa taasisnu. Sumeyaan bojiitee fudhattee magaalaa meeshaalee jarmaayaa manneen walii galaa jaruu beetan fookii barbaadanis bilaa meeshaaleen Sumeyyaa abbaa fedhe caalaa. Mukkeen ibsii bilan biyya alaa keessaa kan garantii qabu Sumeyyaa dhiyeessaa qorqorroo simintoo ferroo fi mismaara Sumeyyaa raabitaa hunda bira jira tokkummaa si kannee Sumeyyaa jaalalaa kanaaf meeshaan kalqee kabbaa fedhee caalaa teessoon dirree dawaa saphiyaan ulaalaa. Nuti biyya jaarra malee biyyan diinu kanneen hojii koonistirakshinii irratti bobbaatan martinuu namoonni manaa fi ta'ee gamoo jaaruu barbaadu. Meeshaa barbaaddan maraa'u gatii madaalawaa ta'e Sumeyyaa meeshaa walii gala jaarmee manneen irraa argachuu ni dandeessa. Teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaa Saaphiyaan gamoo Sa'idoo DDC fuulleedhatti argamu. Sumeyyaa meeshaa walii gala jaarmee manneenii